عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أركفونه وبليوان كيا هرتا ورو وان سدي أفور إسني كبد إرفه تكفى وروتن سعود عربية راه إثيوبيا تقلن شريعة زيني وري أفريقيا قبدن أشي بالبلشوا ندان ديسان غرا سعود عربية غرا أمارتين إسنيتما دبلتان ميساجي شريعة سوارتي كرا أفان عربيتين أفو غرا إنجليفات دي فتشو دبلتان شريعة سوا إرتي akkamitti sawaadhaaf zeeniidha akkamitti intarneeta kan feene keessaa geegaa meeqa nuuf kenna meeqa qaba sawaan keenya intarneetni keenya kan jedhuun isin agarsiisa moobaayilii irrattis akkuma kana kan hagam akka baafachuu feetan kan torbaanii kan ji'aa fi birrii meeqa hundinuu geegaa meeqa akka isiniif kennu zara isiniif adda baasee isinitti hima kanaafuu kana hunda isin agarsiisa na hordofaa na faana bu'aa dabalataan kanneen gaafii koomentiis jalas ta'ee gama feesbuuk tiktookii fi yuutuubiin gaafilee gama hedduunaa dhiyaate keessa haa ta'u malee warroonni waahii deemsaatiifis hedduu gaafinnaa dhiyaate jira hedduu deebisaan jira gama miseenjiraatiin gaafii deemsaatiin wal qabatee gaafii barumsaa na gaafattan gaafilee hedduu jira lafti ramadaana obboleewwan kiyyaa garii keessanii deebisaan jira guyyaas ramadaana halkanis ni beettanii boqonnaa waan hin jirreef warroonni carraan deebii ammallee isin bira hin geenye akkanatti mufattanu hin barbaadu namoonni tokko tokko waan argan haasaa jirtanii kanaafuu obsaa na offolchaa isiniin jedha mee amma gama sawaatti dabarfanna warroonni Itoophiyaa galtan zeenii fudhattanii yoo galtan zeenii irratti akkuma biyya Saudi Arabiyaa gize jirtanu intarneeta birrii 6 baafattan riyaala 7 baafattanii guyyaa 7 haasoftan sana Itoophiyaattis kaardii warri Saudi Arabiyaa isinii ergannaan haasoftanii majjaana baafatanii shabakaa achi itti battanii daayirektii akka awaan biyya sana jirtanutti haasa'uu ni dandeessanii namootan biyya Saudi Arabiyaa irraa galantu natti himanii waan kana hawaasaaf maxxanse jedhee achi nama naa dabalee jennaan angaafannaan maali kun jennaan natti himeedha kana itti fayyadama dabalataan siimii sawaa irratti intarneeta akkamitti baafannaa intarneeta geegaa 5 haa ta'u 10 haa ta'u akkamitti baafanna kan jedhuun isin agarsiisa nafaana bu'aa jalqaba irratti gara afaan ingiliffaatti akkasin jijjiirtanuun isin agarsiisa bakka meseejii keessa galtanii gaara gubbaa irratti 9 duwwaa barreessanii sharikaan sawaa 9 duwwaadha sana booda as gaditti dhufta bakka gadii kanatti immoo dhibba takka gara gadii kanatti immoo takka 3 ifama gara gadii kanatti immoo takka 3 90 barreessan fakkeenyaaf takka 3 90 yoon barreesse itti godhe amma afaan naa jijjiira jechuudha kiyya ingiliffatti jijjiiramee jira keessanis ingiliffatti isiniif jijjiira kanaafuu obboleewwan egaa akkuma argaa jirtan meseejiin kun afaan arabaatiin naa dhufe jira gubbaa irratti afaan ingiliffaatiin dhufe kun afaan arabaatiin waan dhufe jiruuf amma gara ingiliffaatti jijjiireen isin agarsiisa asuma irrattan takka 3 90 jedheetti barreesse itti erga asumarratti obsaan eeggadha na eegaa isinii jedhetan gara arabiitti deebisee hala Huseen wasalnaa minka nafsa risaalaa jedhanii daqiiqaadhaan kanaafuu ingiliffatti deebise xiqqoo booda malee hamma hin deebisu kanaafuu asirratti 8 itti ergitanii amma afaan ingiliffaatiin naa dhufe isin agarsiisa gubbaa irratti 900 barreessan jala kanatti tokko 2 3 amma intarneeta baafachuuf anisa yoon afaan arabiitiin naa dhufe isa ingiliffaan dhufe isin agarsiisan maaliif nan deeffadha yoon fedhe kanaafuu obsaan eeggadha akkuma argaa jirtan gizee ingiliffatti deebiftani anku amma arabiidhaan dhufe duraan gizee ingiliffatti deebiftan kunoo akkanatti isinii dhufa akkanatti gizee isinii dhufe view all isiettu kan akkana rukuttani view all gizee rukuttani ilaalagaa kana keessaa kan feetan baafattani kana keessaa kan feetanii itti saala jira kunoo kan ji'a takka kan geegaa neet jedhee taraatti ga'an kana hunda isinii dubbisaan oolu geegaa 10 jira birri isaas bira kaa'ee 72 jedha kun asirratti itti erguudhaaf kunoo quxurii fakkeenyaaf isa 72 kana fakkeenyaaf isa geegaa 10 kana birri 89 kana fakkeenyaaf mee itti erguudhaaf sendi gadi jedhu kana 8 7 duwwaa 8 9 gara 900 sendi goota warri waan kana baafachuu jettan an keessaa baafattani isin kunoo barreeffama jarri adda bubbutanii kaa'ani kanaafuu kana hunda isaa ilaaltanii hanga dhumaatti ilaaltaniitii baafachuu dandeessani ifa isiniif ta'e miti baafachuu dandeessanii dura
dura isini ni afaan jijjiirattan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan baafattanii gama jalaata irratti illee Itoophiyaan bakka lama jirti. Itoophiyaa kana irratti illee birrii 10 baafachuu ni dandeessanii itti saala wanti intarneeta qofaa miti itti saala isin qabaa. Kana hunda keessaa isin tulaalee kan fedhe baafata. Gama moobaayiliitti dabarfannaa yalla. Boleewwan kiyyaa siimii moobaayilii irratti immoo angaruu istiisiidha kun warri moobaayiliitti fayyadamtanu isin agarsiisaa akkuma hatilattanii itti ergitanii. Bakka miiseejii irratti siimii moobaayilii irratti 1000 fi 100 barreessitani. Yaani 110 barreessitani. Sana booda achi gabbuutanii gara gadii kanatti dhiifama. Takka 00 erga barreessitanii gama jalaa kanatti immoo qubee naa neet gootan akkanatti. Fasiniif ta'e 1000 gara gadii kanatti neet gootanii yoo isin akkana irratti ergitanii an amma istiisii irratti erge kanaafuu hin dalagu. Neet yoo gootanii ergitanii an amma siimii moobaayilii kana keessan jiruufan dhiisee ergitanii tarreetti isinii baasa. Gizee inni tarreetti akkuma istiisii kanatti isinii baase akkuma istiisii kanatti isinii baasa. Kanaafuu view all jettu jirti isarras view all kana gizee kana tokkottanii akka moobaayilii isinitti baanaan jira. Akkuma kana tarreetti isinii baasa. Kan 100 kan 60 kan 70 tarreetti isiniif baasa. Isin waan hunda irraa kan feetan akkuma kana quxuliin jara jira. Quxulii sanatti naxxanii seendeetti gootan guyyaa ji'a waan hundaa wajjin isiniif kaa'a. Kana fakkaata galatooma. Peejiin kun illee haarawaa folloo godha.